dhaggeeffattoota keenya qophii jaalligaatiin akka ittiin bu'aaraa jirtan abdii guddaa qabna. Amma immoo jaalalaa fi bu'aan bu'ii gaa'ela keessatti mul'atu furuuf maalitti fayyadamtu jireenyi gaa'elaa maal fakkaata jennee haadha warraa fi abbaa warraa waliin turtii taasifni qabna. Keessummoonni keenya hadhaa kun Natsaannat Abbaa Gabree fi Burtukaan Naziif jedhamu. Maatiin kun gidduu isaanii jaalalli dhugaan akka jiraatuuf halkaniif guyyaa ni dhama'u. Rakkoo gaa'ela isaanii keessatti mudatus yeroo garagaraa furuudhaaf garaa bal'aa fi dhiifamaa akka qabanis nutti himanii jiru. Gaa'ela nagaa fi gammachuun guutame qabaachuuf obsii barbaachisaadha jedhu. Amantiin isaanii gargar ta'us jaalala isaanii garuu daangessuudhaa hin dandeenye. Qophichi kunuuti akka ittaanutti hordofaa. Natsaannat Abbaa Gabreen jedhama. Magaalaa Jimmaa keessan jiraadha. Jaalalli keenya galanni Rabbiif haa ta'u ammaaf bareedduudha. Wanti tokko iyyuu rakkinni hin jiru. Nummoo waan badaa wal jaallannaa akka namaatu hin ta'in waanuma qabnu hojjennee itti dabalannee guduunfachuu barbaanna. Jaalallee koommoo badaan jaaladhaani. Egguma siin arge waa hunda hojjedhee karaa siitiin nan jajjabaadha. Jijjiiramus nan barbaada. Hojjennaan akka nan jijjiiramutti of amansiisee ta'an jira jechuudha. Jaalalli gidduu keessan jiru maal fakkaata? Walii yaaduun, yaada walii qooduun. Kan keenya baay'ee shaggaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Wanti inni nama gammachiisu waan jiraatus waan dhibames waluma gaafata. Waan jiru rakkina keenya ituu ormatti hin baasituu namatti hin himatin ofuma keenyaa fiikna waan qabnuun hin gammannaa hoo dhabnes hin gammannaa. Bakka mana keenya keessa yeroo hundumaa gammachuu jiraachuu barbaada jechuudha. Burtee Naziif. Mana keessan keessatti hagamamee haala jaalala keessanii maal fakkaata? Jaalalli keenya bareedaa. Waleeganii nyaachuu jira. Misaa guyyaa waleeganii nyaachuu jira. Irbaata waleeganii nyaachuu jira. Bakka waluma qaqabbuu jira. Waluma gaggaarii waleeganii nyaachuu jira waan ta'eef jaalalli badaa cimaadha jechuudha. Namni jaalalli keessan akka gammachuu qabaatuuf maal goota? Jaalalli keenya waan gammachuu ta'uunaan gizeen ishqii ashaguudha, lamuu kolfuudha, taphachuudha kanaan beekama. Al tokko walitti buunis hin jira miti. Yeroo itti aartee namni aarii kee kana akkamitti itti ibsi taati? Yoon aaree nan dallanee ka'ee immoo waan beeku jedheen ofirraa balleessa. Kanaafuu yeroo aalee nan dallanaa baqaachuma inni ofirraa balleessa. Isatu caalaa dallana moosi? Anatu caalaa dallana. Kamu dhiifama olii gochuun jaalala keessatti murteessaadha. Isin birattoo? Nu biratti achumaan dhiifaman godhaa baqaachumaan araarama sida dallanee akkam jiruun baqaachumaan haasa'an. Natsaatoo yeroo aarii kee ibsitu baay'ee iyyite akkasiin godhin jettamoo suuta jettee akkasiin godhin walimoon sirraa jette. Suuta jedhee ni madda kan kun. Suuta jedheetan fakkeenyaaf waan itti irnatti hin toleen kana hin hojjetin kun sirraan bareedu kun sirraan eegamu jedheetan nan cufa. Hoosiin aartee maal jette baay'ee si dubbadhee ka'eetan deebi'ee immoo dhiifama isiidhuma nan gaafadha. Maaliif natu balleesse dhiisi waan ammaa keessa hin deebiin jedheetan sumaafan gorsee jedhee sana hunda waan wantan godhu maaliif jaalalli keenya keessa akka wanti tokko ormis akka dhufee hin galle jedheetan waan jiru si deebi'ee nan gorsaa jedhe. Namni tokko yeroo ammaa jaalalli dhugaan hin jiru jedhu garuu isin waa tokko hin qabdan jaalala dhugaa irratti akka hundooftanii kana ilaalaaru kanarratti maal jettamame? Namni qabaate wal bira dhufu waan fayyadu nummoo waa tokko hin qabnu wal arganneerra waan bicuurraa kaaneerra amma waa danuutti galaa jira galanni Rabbiif haa ta'u eegasii waan qabnu amma qabna wanti nu dhabne hin jiru maaliif ituu jaalalli keenya dhibame akkuma dhabneetti jiraataa jirra malee ituu jaalalli hin jirre isuma dhabne sanayyuu gargar ba'uu hin dandeenya nummoo maaliif waati jettee wal jaalannaa waa tokko waliin qabnu wal amannee wal bira dhufneerra hojjennee kan nama atuu ilaalee namicha sana caalee argamuu hin qabaa jennee yaadna malee kan nama ilaallu maqaa namaa si dhoofnu bakka mana keenya keessas waan jiru amma fakkeenyaaf jaalalli dhugaan jira abbaa jaalateefis jira maaliif jaalalli dhugaa wanti inni jiraatu fakkeenyaaf jaalalli dhugaa jechuun warraaf abbaa manaa wal fuudhanii kaa'anii kan wal shakku jiru waadanuu jira sanammoo sammuu keessan galfannu waan jiru wal amannaa wal gorsina bakka waanuma jiru kun nurratti hin bareedu jennee wal gorsina maaliif mana jennaan mana hojjennee guddannaa waan ajate hunda jaalalli eessayyuu taanaan hin jiru jedhama malee jaalalli badaa jira hoo jaalalli hin jiraanne fakkeenyaaf nu amma hiyyeessaa miti akaayii nyaannee buluu hin dandeenya maaliif jaalalli jira hoo jaalalli hin jiraanne asirratti waan gaarii hoo nyaanne waa tokko hin fayyadu. Memee burtee yennaa inaafaan kun jiraataa jaalala keessatti inaafaan kana eriyaan inaafaan beekuun bakka yoo eenyu ta'es inni naashaku malee bakka ani inaafaan beeku bakka jaalala waan ta'eenaan ani isa jaaladheera miti inaafaan man beeku bakka waan jaaladheef gilmoo namaan waa qabaanneef immoo walitti nan inni hin qabu jaalala dhugaaraa walitti hidhan. Namoonni tokko immoo jaalalli dhugaan hin jiru yeroo ammaa jedhu ati kanarratti maal jettu? Jaalalli jira boo bishaan yoo burcuqoo tokko dhugan iyyuu jaalala sanaan hin jiraatamaa jechuudha. Jaalalaaf mamee mudannoo yoo qabaattan jaalala keessan keessatti? Kan keenya baay'ee nama rakkisa waa'ee jaalala
jira gizee ka'u fakkeenyaaf eegasuma gizuma isiin bakkee jirtu baay'een jaalladhaani waan isiidhaan qabu ibsuu hin danda'u maaliif jennaan namni jaalalliin jiru jedha malee nama sakaaniin jaalladhee tun ta'in isii baay'een jaalladha haadha koorraa caalsee maal caalsee wantan sii jaalladhe wantan isii barbaade wal bira dhufne baay'ee siin jaalladha waan jiru hundaa kun akkana mana keetti maaf hin galtu mana keessii wayyaa ajjates bicates guddates manuma keessii wayya jedheetan waan jiru hundaa kanaan jaalala keessa waa danuu jira gaa namni addaan yeequudhaas namni tokko yaada immoo sana keessa oduu namaatuun dhagahin waan karoorfannee jirru hin deemnaa jechuudha. Inni halkan ture dhufuu danda'a miti hojii qabaachuu danda'a kana ati utuu lalisni hin uumamin akka nageen jiraatuuf maal gootame? An gizeen borsaadhaa qabus gizeen borsaadhaan qabnes bakka inumaan ilaala malee maaliif fiduu diddee maaliif hojjechuu diddeen jedhuwan maaliif waan jaalalli jiruuf yoo birrii 10 taateyyuu nyaataniin bulan malee katamaa keessatti hagabuun bulan kanaafuu inaan an badaan isa jaalladha maaliif fiduu diddee maaliif hojjettee maaliif hojjechuu dhiftee hin jedhu kanaafuu immoo isaa badaan jaalladha waan ta'e. Jaalalli keessan kun milkii argatee ijoolleen hin dhuftii bor jireenya guddinatu jira sanarratti akkuma kana cimee akka deemuuf maal gootu gara fuuldureetti? Gara fuuldureetti gaa bakka ijoolleen hin horamtu waan ta'ennaan bakka rakkinuma keessaa isin bahamaa ijoolleen rakkina keessaa waan baatu ennaan ijoolleen immoo quufa waan taateennan bakka jiruun inuma tola ijoollee wajjiniin tola malee qophaan bareedu of jennee hojjijjiirree bakka ijoolleen keenya waan dhalattu ennaan jijjiiramtee nu jijjiiramne yoo nu jijjiiramne ijoolleen keenya jijjiiramti. Tole natsootti nu fagaa. Namni gara fuuldureetti egaa mana keessan jaalalli dhugaarratti ijaartan jaalalli keessan akka kanaaf utuu rakkoon tokko noomin akka deemuuf maal gootame? Nan obsa nan hojjedhaa nan qusadha amma naa danda'e qusadhee rakkinaan argee ijoolleen koo arguu hin qabdu nama ta'ee namni nama uumuu hin danda'a gizee uumne immoo obsinee hojjennee maallaqa 50 arganne 20 achi keewwanne 30 balleessine qusannee akka kanatti of jijjiiruus hin dandeenya ijoolleen dhalattus of jijjiiruu sanaan hin dandeenya jechuudha. Rakkoon tokko uumamuudhaan danda'a miti rakkoo uumamu kana akkamitti hiiktumame? Yeroo rakkinni hin jiraate uuma tokkoon rakkinni jira rakkina sana immoo maal goonaa obsineedhuma dabarfanna manni keenya akka hin yeeqamne akka hin diigamne hoo jennee obsineedhuma dabarfannee waan jiru waliin hiikna. Anu waan balleessee ati na gorsi waati balleessite immoo ansin gorsaa kana jennee walitti himnee mana keenya amma xumuraatti yookiin amma ankara kootiin gargar baana jedheetan yaadu. Egaa akka beekamu amantiin keessan immoo garaagara ati amantii si kabajdee isinis amantii kee kabajdee wajjin jiraachuudhaaf immoo namni hagamiyyi itti deemtu. Kan si nan kabaja ayyaannisiis maallisiis woga'ee kan si kara keetti waan si barbaachisu siifan fidaa. Hojjedhu amma laga siifan kennaatu hojjedhu ofii keetti dhiyeessadhu waanuma hunda waan barbaaddu na gaafadhu kan kee ofii keetti kabaji kan koo immoo amantii koo kan koo nan kabaja kanaan wajjin hin jiraanne. Kabajni kan keenya mana keessatti bareedaadha waan ta'e amantiidhaan immoo wal qabatee bakka ani kan saanan kabajaa fi biteenan kennaa fi bakka ani kan saanan kabajaa anas amantii isaa sirriittan eegaa. Badaa namatti tola jaalalli keessan hacimu jechuun jaalladha waliin sirba maal jedhu dhaggeeffattu mami? Waa'ee jaalalaa gizee dhaggeeffannu sirba Alii Birraa dhaggeeffanna anis yaade waan jedhu. Ishi guddaa galatoomaa yeroo biraas wal agarra. Guddaa galatoome atis nagaan nu jiraadha. Teef guddaa galatoo. Kotiya biftuutiya ifduraan si qaba daawwitiitiya suma daawwee qaba. Kotiya biftuutiya ifduraan si qaba daawwitiitiya suma daawwee qaba. Bariitu ganamu waariitu galgalu na duraa mul'atta yaada ooleen buloo. Bariitu ganamu waariitu galgalu na duraa mul'atta yaada ooleen buluu. Bareeddu suuraatee ifduraa qaqqabee natti heddummaatee
yaada kee dadhabee bareeddu